Akkam jirtu barattoota guyyaa irraa kana exercise 1.1 isiniif qabannee dhufneerra. Gaaffilee exercise kana jalatti argaman hundaa kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Hanga xumura viidiyootti daawwachuudhaan wajjin tura. Akkasuma chaanala kanaaf warroonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan eegala. Gaaffiin jalqabaa determine whether each of the following numbers is prime or composite. Lakkoofsonni isin gaditti irraan kun prime jedhamu composite kan jedhu adda baaseedha. Prime kan jennu jalqaba irratti natural number that have exactly two factors. Innillee natural numberii factorii lama qofa kan qabu ta'ee innillee mataa isaatii fi lakkoofsa tokko qofa kan hiramu yoo ta'e jechuudha. Exactly two factorii kan qabu yoo ta'e jechuudha. Composite kan jennu immoo lakkoofsa naturally ta'e factorii sadii fi sanaa ol kan qabu yoo ta'e more than 3 or equal to factors kan qabu yoo ta'e kana beeknaan lakkoofsota asiin gaditti irraa hundaa hojjechuun baay'ee salphaa ta'a jechuudha. Kanaafuu mee R kan jiru haa ilaalluuti. R'tti 45 prime jedhamu composite kan jedhu beekuudhaaf factorii hangam ta'e qabaa jennee adda baasuu qabna jechuudha. Jalqaba irratti lakkoofsotaaf hiruudhaan ilaaluu ni dandeenya. Fakkeenyaaf 45 tokkoof ni hirama, 3f 5f akkasumas 9f 15f 45f illee ni hirama jechuudha. Lakkoofsota kana hundaaf kan hiramu erga ta'e kanaafuu lakkoofsi kun factorii sadii ol qabaa jechuudha. Kanaafuu composite jennee teechisuu ni dandeenya jechuudha. Composite lakkoofsi itti aanu kan nuuf kenname B irratti 23 lakkoofsota afirtanii ilaaluu hin dandeettu. 23 lakkoofsa primiti jechuudha. Innillee kan hiramuu fi danda'u mataa isaatii fi lakkoofsa tokkoof qofa. Kanaafuu prime jennaan jechuudha. Prime lakkoofsi inni caarrannuu kenname immoo 91 fakkeenyaaf 7 hiramuu danda'a, 13 illee hiramuu danda'a. Kanaafuu factoriilee hedduu qaba jechuudha. Kanaafuu composite jennaan jechuudha. Isaan immoo composite D irra kan jiru 153 lakkoofsota hedduudhaaf hiramuu danda'a. Fakkeenyaaf 3f 9f lakkoofsa hedduuf hiramuu danda'a. Kanaafuu composite jennaan jechuudha. Waa'ee composite prime immoo viidiyoo dabre keessatti bal'inaan hojjedhee waan jiruuf galtanii linkii description jala isiniif kaa'urraa ilaaluu ni dandeettu. Gara gaaffii lammaffaatti haa ceenu. Gaaffiin inni lammaffaa irra jiru immoo akkasiidha. Prime numbers that differ by 2 are called twin primes. Lakkoofsonni primii differensii lakkoofsa lama qaban twin prime jedhamanii jedha. Kanaafuu Roman number 1 irra gaaffiin jiru which of the following pairs are twin primes. Cimdii asii gaditti irraa keessaa prime kan ta'e isa kamii? Twin prime kan ta'e jechuudha. Twin prime maal jenneerraa lakkoofsa prime ta'e garaagarummaan lakkoofsa isaan jidduu jiru lama yoo ta'e jechuudha. Kanaafuu R kan jiru 5 fi 3 garaagarummaa isaanii jechuun difference jechuun walirraa hir'isuudha. Kanaafuu 5 fi 3 garaagarummaan isaan jidduu jiru lakkoofsa lama. Kanaafuu twin prime ta'uu ni danda'a jechuudha. Twin prime kanaafuu twin prime dha jenneerraa. Barra kan jiru immoo 17 fi 13 garaagarummaan isaan jidduu jiru meeqa? Lakkoofsa 4 jechuudha. Kanaafuu twin prime dha jennee teechisuu hin dandeenyu. Kanaafuu kun akka fakkeenyaatti maal jedhama? Cousin prime jedhama jechuudha. Asirra hin jiru garuu cousin prime jedhamee inni yaamama jechuudha. Lakkoofsonni prime differensii lakkoofsa 4 kan qaban yoo ta'e cousin prime jennee waamna. C irra kan jiru yoo ilaalle 7 fi 5 jidduu garaagarummaan jiru lakkoofsa 2 yommuu walirraa dhisnee ilaallu jechuudha. Kanaafuu kunillee twin prime
ta'uu ni danda'a jechuudha. Ayyee gaafiin sadaffaan immoo determine whether each of the following numbers is divisible by jedhee 2 irraa hanga 9 lakkoofsonni asiin gaditti argaman kun lakkoofsota as jiran kanniiniif ni hiramu moo hin hiramu kan jedhu adda baasiyya. Egaa lakkoofsonni akkanuma ilaallee 2f yoo maal ta'e hirama, 3f yoo maal ta'e hirama kan jedhu divisibility test kan jedhamu jira. Isa viidiyoo dabarii keessatti dalagee jira jechuudha. Isaan beeknaan lakkoofsota haala salphaadhaan ijumaan laallee murteessuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf R kan jiru haa ilaallu. R'tti 48. 48 lamaaf ni hirama. Sababni isaa lakkoofsi dhumaa 8 lakkoofsa guutuu waan ta'eef jechuudha. Dijiitiin dhumaa lakkoofsa guutuu waan ta'eef. Seera mataa isaa qaba. Divisibility test jedhama jechuudha. Hirtaniis yoo ilaaltan haaluma saniin hiramuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf 48 fakkeenyaaf 2f ni hiramu, 3f illee ni hiramu, 4fis ni hiramu, 5f garuu ni hiramu. Sababni isaa maali? Lakkoofsi dijiitii dhumaa 5 fi 0 ta'uu qaba jechuudha. Seera divisibility test keessatti 5f ni hiramu, kanaafuu 6f illee ni hiramu, 7f illee ni hiramu, 8f garuu ni hiramu, 9f hiramuu hin danda'u, 10f illee hiramuu hin danda'u jechuudha. 10f kan hiramu yoo dijiitiin dhumaa 0 ta'e qofaadha. Kanaafuu lakkoofsi inni hiramuu fi danda'u isaan asitti tarreessine kana qofaa jechuudha. B, C, D irra kan jiru hundayyuu haaluma kanaan fudhannee ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Seera divisibility testii beeknaan baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Mee fakkeenyaaf C irra kan jiru haa ilaallu akka dabalataatti. C irra kan jiru 2470. Inni kun fakkeenyaaf 2f ni hirama. 2f ni hirama. 3f ni hirama kan jedhu ilaaluudhaaf dijiitii isaa olii edaana 2 ida'uu 4 6 6 ida'uu 7 13 immoo 3f ni hiramu. Kanaafuu ni hiramu jennee bira dabruu hin dandeenya. Akkasuma lakkoofsichi 4fis ni hiramu jechuudha. Akkasuma 5f ni hirama. Sababni isaa dijiitiin dhumaa 0 waan ta'eef 5f ni hiramu. 6f ni hiramu. Sababni isaa 6f ni hiramu yoo 2 fi 3f hirame qofaadha jechuudha. 7f kan hiramu 7 osoo hin ta'in 8f kan hiramu immoo dijiitiin dhumaa 3 8f kan hiramu yoo ta'edha jechuudha. Kanaafuu dijiitiin dhumaa 3 470 8f ni hiramu. Kanaafuu 8f illee hiramuu hin danda'u jechuudha. 9f illee hiramuu hin danda'u. Ida'amni isaa reefu 13 jennee 13 9f ni hiramu. 10f immoo ni hirama. Sababni isaa dijiitiin dhumaa 0 waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu 10f illee ni hirama jennee haala kanaan hunda isaa tarreessuu hin dandeenya. Baay'ee wal fakkaataadha seera divisibility testii beeknaan R hanga E'tti kan jiru hunda dalaguun baay'ee salphaadha jechuudha. Gara gaafiitti aanutti haa dabarru. Gaafiin afuraffaa R kan jiru is 3 a factor of 777. 3 factorii 777 jechuunis 777 3f ni hiramaa jechuudha karaa biraatiin. 777 yoo maal ta'e 3f hirama kan jedhu seera divisibility testii keessatti ida'amni lakkoofsota kanaa 3f hiramuu qaba jechuudha. Ida'amni lakkoofsota kanaa meeqa? Yoo walitti idaanu 21 immoo 3f ni hiramu. Yerus torbuma ta'a jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi kun 3f ni hirama. 3f ni hirama jechuun immoo 777 3 faaktarii 777 jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya yes ta'uu danda'a. B irra kan jiru is 989 is divisible by 9.
989 sagaliif ni hiramaa jedha. Lakkoofsi tokko sagaliif kan hiramu yoo maal ta'edha? Ida'amni lakkoofsota isaa yoo sagaliif hiramedha jechuudha. Seera sadiitii wal fakkaata. Kanaafuu ida'amni lakkoofsa kanaa meeqa? 9 ida'uu 8 17 ida'uu 9 immoo 26 jechuudha. 26 immoo sagaliif hin hiramu. Kanaafuu not divisible jennaan jechuudha. Not divisible. C irra kan jiru is 200 348 divisible by 4. Lakkoofsi 348 afuriif ni hirama. Lakkoofsi tokko afuriif hiramuudhaaf dijiitiin dhumaa lameen as biratti 48 dijiitiin dhumaa lameen afuriif hiramuu qaba jechuudha. Kanaaf 48 dijiitiin dhumaa lameen 48 immoo afuriif ni hirama. Kanaafuu lakkoofsi asitti argamu kunillee sadiif ni hirama jechuudha. Kanaafuu afuriif ni hirama kan jedhu yes jennaan jechuudha. Yes, it is divisible. Shanaffaarra kan jiru find 3 different ways to write 84 as product of two natural numbers. Karaalee sadii lakkoofsa 84 kana karaalee sadiin lakkoofsa naachuraalii fayyadamnee akkaataa itti barreessuu dandeenyu barbaadiyya. Lakkoofsa naachuraalii kamiyyuu ta'uu danda'a jechuudha. As biratti fakkeenyaaf 84 kana haala kamiin barreessuu dandeenya? 2 baay'isuu 42 as product jechuun baay'isuu 2 baay'isuu meeqatu 84 nu kenna? 42 jechuudha. 2 baay'isuu 2 84 wal qixa. Kanaafuu 84 haala kanaan barreessuu dandeenyeerra jechuudha. Kun karaa tokko yoo ta'e, karaa biraatiin immoo kan barreessuu dandeenya. Karaa biraatiin immoo 3 baay'isuu meeqatu nu kenna? 28 karaa kanaan illee bareessuu ni dandeenya jechuudha. Inni karaa 3 jedhee karaa biraas barbaaduu qabna jechuudha. Akkasuma 4 baay'isuu meeqatu nu kenna? 4 baay'isuu 21 illee 84 wal qixa. Kanaafuu natural numberii productii natural numberii lamaatiin ibsuu dandeenye jira. Kanaafuu karaa kana sadaffaa karaa baay'eedhaan barreessuu dandeenya. Inni karaa 3 waan hin jedheef haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Gara gaafiitti aanutti haa dabarru. Gaafiin jaffaan find prime factorization of jedhee lakkoofsota hanga gadiirra jiran kana nuuf tarreesse. Prime factorization lakkoofsota asiin gaditti arganii kana barbaadiyadha. Prime factorization kan jennu lakkoofsota prime fayyadamnee lakkoofsa tokko addaan diriirsuu jechuudha. Fakkeenyaaf r kan jiru mi'a laalluuti. R kan jiru 25 prime factorization fayyadamnee diriirsuudhaaf lakkoofsa prime isa xiqqaa irraa kaana jechuudha. Inni xiqqaa meeqa? 2. Garuu 2f hiramuu hin danda'u. Kanaafuu isa itti aanutti irraa inni itti aanu 3 illee diriiruu hin danda'u yookiin hiramuu hin danda'u. Kanaafuu inni itti aanu prime lakkoofsa 5 jechuudha. 5 meeqa ta'a yommuu hiru jechuudha? 5 ta'a. Kanaafuu kana caala deemuu hin dandeenyu. Prime bira geenyee jirra waan ta'eef kana haala kamiin barreessuu dandeenya? Fakkeenyaaf 5 square jennee barreessuu ni dandeenya jechuudha. Kaawwanis haaluma kanaan kan tartiibessinu ta'a jechuudha. Baay'ee xiqqoo salphaadha. Mee fakkeenyaaf akka dabalataatti C irra kan jiru haa ilaallu. C irra kan jiru 117. 117 meeqaan tartiiba'uu danda'a kan jedhu fakkeenyaaf 3 prime lamaaf hiramuu hin danda'u. Kanaafuu 3 yommuu diriirsinu meeqa ta'a? 29 illee 3
As biratti 29 osoo hin taane 39 ta'a jechuudha yommuu sadii firru. Akkasuma 39 meeqaan diriiruu danda'a? Sadiin diriiruu ni danda'a. Sadiin yommuu hirru meeqa ta'a? 13 yommuu hirru 13 ta'a jechuudha. 13 immoo piraayimiidha. Achumarra dhaabbanna jechuudha. Kana haala kamiin barreessuu dandeenya? Fakkeenyaaf 3 square times 3 haala kanaan yommuu barreessinu 117 wajjin wal qixaa jechuudha. Isaan hafanillee haaluma wal fakkaatuun dalagama. Gaaffii torbaffaarra kan jiru is the value of 2a plus 3b prime or composite when a is 11 and b is 7. Valuun hima kanaa 2a plus 3b kan jedhu prime moo composite dha jedha. Irratti value aanu kennee jirra. Kanaafuu keessa galchinee ilaalla jechuudha. Kanaafuu irratti 11 eda'u 3 times b'n kenname egaa 7 kana yommuu baay'isu 22 eda'u 21 yommuu eda'ame 43 ta'a jechuudha. 43 immoo lakkoofsa piraayimiiti. Kanaafuu valiyuun 2a plus 3b illee piraayimii ta'a jechuudha. Gaaffii itti aanutti haa dabarru. Gaaffii 8ffaarra kan jiru write all common factors of 30 and 42. Common factorii 30 fi 42 barreessi jedha jechuudha. Jalqaba irratti mee faaktarii isaan lameeniitu haa baasnu. Faaktarii 30 yommuu baasu tokkoof ni hiramaa 2 3 akkasuma 5f ni hiramaa 5f ni hiramaa akkasuma 6f ni hiramaa 10f illee ni hiramaa 15 dhumarra immoo mataa isaatiifis ni hiramaa jechuudha. Haaluma kanaan faaktarii meeqaas baasna? Faaktarii 42. Faaktarii 42 yommuu baasu 1 2 3fis ni hiramaa akkasuma meeqaaf hiramaa 6fis ni hiramaa jechuudha. 7f illee ni hiramaa akkasuma 14 itti aansee immoo 21fis ni hiramaa dhumarra mataa isaatiif 42fis ni hiramaa jechuudha. Common factorii kan jennu common factorii kan jedhamu faaktarii isaan lameen iyyuu keessattuu kan argamu jechuudha. Faaktarii 30 fi akkasuma intersekshinii isaan lamanii jechuudha karaa biraatiin faaktarii 42. Kanaafuu faaktariin lameen keessattuu kan argamu fakkeenyaaf tokko bakka lamaanuu ni jira akkuma agartan tokko 2 asii fi asitti illee ni argama. Kanaafuu 2 3 illee iddoo lamaaniyyuu ni jira jechuudha. 3 illee ni jira. Kanaafuu 3 illee fudhanna jechuudha. 5 hin jiru 6 iddoo lamaaniyyuu ni jira. Kanaafuu 6 illee ni fudhanna. Common factorii kan jennu isaan kanneen jechuudha. 1 2 3 fi 6 common factorii 30 fi 42ti. Haala kanaan baafnaa jechuudha. Gaaffiin 9ffaan find GCF of GCF barbaadi jedha jechuudha. Fi baarra kan jirullee baarra kan jiru aga tokko lakkoofsa 3 kan qabu waan ta'eef isa yoo dalayne haalleen haaluma wal fakkaatuun dalagamu waan ta'eef mee baarra kan jiru haa ilaallu. Baarratti GCF 35 49 fi 84 nu gaafata. GCF 35 49 akkasuma 84. Mee karaa salphaa
factorization method fayyadamnee haa barbaannu. Jalqaba irratti lakkoofsota kana factor goona jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba irra kan jiru 35 gisee factor goonu 5 meeqa ta'a? 7 ta'a jechuudha. Kanaafuu 5 baay'isuu 7 jechuudha factorization prime factorizationidhaan. Akkasuma 49 illee meeqaan factor ta'a? 7 7 meeqa ta'a? 7 ta'a. Kanaafuu 7 square jechuudha. 7 square ta'a. 84 illee haaluma kanaan 84 lamaan 42 lamaan 21 itti aansee immoo 3 7. Kanaafuu 2 gisee 2 qabna waan ta'eef square goona. Akkasuma 3 baay'isuu 7 haala kanaan barreessina jechuudha. Prime factorizationidhaan. Kana 2 square times 3 times 7 2 square dha jechuudha. 2 square times 3 times 7. Kanaafuu lakkoofsota primes keessatti argaman kana hawagaa isaanii yommuu baasu lakkoofsa isaan itti wal fakkaatan hin fudhanna. Sana booda immoo paawarii xiqqaa akka qabu fudhanna jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsi isaan itti wal fakkaatan meeqa? As 7 jira, as 7 square jira, as immoo deebi'ee 7 jira jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi nu fudhannu ka paawarii xiqqaa qabu. Fakkeenyaaf as biratti paawariin isaa squareedha. Paawariin isaa guddaadha. Kanaafuu nu kan fudhanna akka GCF'tti GCF of 35 49 and 84 meeqa jennaan jechuudha. 84 7 ta'a jechuudha. Paawariin isaa xiqqaa kan ta'e sababa fudhannuuf 7 ta'a jechuudha. Haala kanaan GCF isaa method of factorization fayyadamnee barbaaduu ni dandeenya jechuudha. Kurnaffaarra kan jiru find the GCF of 2 times 3 cubed times 5 squared and 2 cubed times 3 times 5 squared. Lakkoofsa primeidhaan factory ta'e kana nu kenne jalqaba irratti 2 times 3 cube times 5 square. Akkasuma 2 cube times 3 times 5. Hawagaa isaa haala kamiin baasna? GCF'n isaa jalqaba irratti lakkoofsa isaan wal fakkaatan baasna jechuudha. As 2 jira, as 2 jira, 3 jira, 3 jira, akkasuma 5 bakka lamaanuu jira. Kanaafuu erga lakkoofsa wal fakkaatan adda baasnee booda paawarii xiqqaa kan qabu fudhanna jechuudha. Fakkeenyaaf 2 bakka lamaanuu jira. Asitti paawariin isaa 3, asitti paawariin isaa 1 barreeffamu malee 1 jechuudha. Kanaafuu paawarii xiqqaa kan qabu 2 fudhanna. Itti aansee immoo 3 keessaa paawarii xiqqaa kan qabu 3 times 3 jennaani. Akkasuma 5 keessaa paawarii xiqqaa kan qabu 5. GCF lakkoofsa kana yommuu waliin baay'isnu ta'a jechuudha. 2 baay'isu 3 6, 6 baay'isu 5 immoo 30. Kanaafuu GCF lakkoofsa asitti nuuf kenname kana 30 ta'a jechuudha. Paartii kana keessatti kan ilaallu kanuma. Gaaffilee itti aanan hanga xumuraatti daawwachuudhaaf viidiyoo iskiriin irratti isiniif dhufe kana xuquudhaan ilaaluu dandeettu yookiin immoo description box jala isiniif kaa'aa jechuudha. Nagaan turaa.